Ashamaar kafuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantu asallaa jirjalatti argamtan nagaan koo bakka jirtutti sana qaqqabu bakka jiraattanii bakka eeggamtanii yoo eegdanis jechuun jaaladha. Egaa ka har'a akkuma taambileelii gubbaa fi mata duree gubbaatti argitanii akkuma addunyaa hedduu Yuuroomni baay'ee ulfaata torbee kana keessattuu guyyaa 3 fi guyyaa 4 kana keessatti baay'ee oduu gaarii miti jechuudha. Waa'ee bishaanitti wal qabatee waaqayyo kana oolchaan waa kennu biyya keessa maal fakkaata kan jedhuun qabadhee kara keessan dhufee jechuudha. Maaliif keessattuu warroonni mana eegumsaan gibbii muluu akka raayyaatanii jirtan itti dadhabdanii to'achuudha. Nuufi biyyoonni biraa garagaraa of eeggannoo guddaa nuu ta'a kan jedhu san jechuudha. Kana waan baay'ee waan argeeffan viidiyoo kana qabadhee dhufe. Viidiyoo kana sheer godhaa. Yoo asii fayyaduu baate obboleettiin keettaa fayyadamtu. Tan obboleettiin akka keetii mana namaa keessa jirtu biyya keessatti yookaan mana ta'e wayiitti dadhabdee ijaarratte wayii qabdi ta'a. Kanaafuyyuu isin fayyada. Hoosii si fayyaduu baate obboleettii kee obboleessa kee. Kanaafuyyuu laayik godhaa warroon isin tole immoo hiriyoota keessanillee sheerii gootanii hoggaa wal biraan geessanii wal fayyada barbaachisaadha jechuu kootiidhaafani. Warri chaayinaala keenya faarawata kan horaattan immoo sabiskiraayibii godhummaatii keenya taachuun gaman manaffeerraa kootidha. Egaa ka roobni keessattuyyuu karaa sooshaal miidiyaatiin ijoolleen keenyallee karaa tiktokiitiin haa ta'u karaa miidiyoota adda addaatiin irratti barreessuun keessawuu Arab Emireetii irratti sirriitti ijoolleen hojjechaa jirti jechuudha. Addunyaa irratti roobni roobee bishaan baay'ee miidhee keessattuyyuu magaalaa Dubaay magaalaa baay'ee daldalaaf guddoo taate addunyaa hundaatti keessattuu mooliin isaa guddaa kan ta'ee fi akkuma wanni itti beekamaa kan ta'e liqimfamee wanti baay'een jira. Egaa kaan amma sanirraa miti zeenaa isaatirraa miti kanan dubbachuu dhufe miidiyuma irratti waan ta'aa jiruufidha jechuudha. Ani qabxii ijoo kanan dubbachuu dhufe waa'ee keenya irraadha. Egaa kaanis keessan fiduu garuu haa ta'u malee wanta roobni yeroo kana keessattuyyuu torbee kana keessa ta'aa jiru waaquma hoo kadhannaadhaan alaa wanta baay'ee nama sodaachisu jira. Fo'amee naannoo fo'amee wayii rooba jechuudha. Guyyaa kaleessa maaltu ta'e magaalaa Adaamaatti kan jirudha jechuudha. Kanarraa dubbachuu barbaade. Keessattuyyuu ijoolleen na dubbisaa jirtan naannoo bool'uutti mana qabnaa, kara mogorootti mana qabnaa, olsinnee kara duraaleetti jedhamutti mana bitannee qabnaa. Waan akkasii waan jedhuufan qabadhee kara keessan dhufe dhugaa. Har'a baay'ee tokko wanni na jedhee viidiyoo hojjechuuf illee fedha qabaadheetiin garuu gurra ijoollee kana keessa haa bu'u jechuufan gaafa immoo gurra ijoolleen naannoo kanaa gurra bu'u kan biraa immoo of eeggannoodhaan maatii bira bilbilee waa sirreeffachuu qaba. Dirqamaa jechuudha kun dirqama jireenyatti waan ta'eef of eeggachuun dirqama. Gaafa tokko kan haxirii ati birrii wayiitti baafteeti mismaara bittee haxirii isa rukuchiistee haxirii sun jalaa diigame ta'a. Kan itti ba'e dafqa keetidha. Kanaafuyyuu odeeffannoo yeroo tokko nama fayyada. Dhaggeeffadhaa yaadan. Isiniin jechuufanii egaa guyyaa kaleessaa yeroo kara sa'a 8 akkasiidha. Kara 8 fi walakkaa waan akkasiitti irratti rooba guddaa roobe. Eessa roobe naannoo kana fo'ee bokkuu 5 amma kara duwwaa 3tti jooree bokkuu 5 jedhameetuma kan beekamu duwwaa 3tti kan zooree fi boolloo mogoroo hanqisee rooba kanan jennetu roobe. Cabbii kanan jennetu gadi bu'e jechuudha. Fakkeenyaaf namoonni baay'een haga manni diigamutu ga'ee haga cabbiin karra keessa tuulamee namni karaa ba'uun dhabame faatu jira jechuudha. Kana kan manni diigame ni jira. Kan lola waa baay'ee balleessin jira jechuudha. Mana namaatti illee onnamee haa ta'u si jala bishaan baay'ee rakkisaadha. Ani tamaarii ta'ee bishaan natti seenee waan an beekufanii waa'ee bishaanii kana waaqayyo deebisee nan argisiisini. Ani waaqayyoon na baase lubbuudha jechuudha. Tamaarii ta'ee kutaa keessa galu keessatti roobni karraan natti seenee jechuudha. Namatu cabsee narraa baasee alaanii akka carraa namni bishaan ofirra dabarsuudha ala jiru jechuudha malee utaaleen algaarra jalaa kulee yookaan dubbattuu seenaa ofii keessa fiddeenaan jedha keessa fiduun waan tanaan dura waa'ee bishaanii argeeffan jechuudha. Rabbi nama haa baasu bishaan karraan seenee ani rifadheetan akka laga utaaluutti egaa ijoollee baadiyyaatti baay'inaan waa'ee bishaanii wallaaltanii utaalee akka xolutaala akka kuno laga dhakaarran gizee gaifaa wal darbee dhakaarran utaaluun akkasitti gumanii utaalee bishaan kun gizee seenuun rifadhee achitti deemuu fi bishaan akka maleetti natti dhufaa jira. Karaa itti deemu wallaaleen fiigee algaarra koree algaarra dhaabbate algaa akkatti sochaasee jechuudha galabbaxuudha. Waggaa kana karraan seenuu namni argeeti dudda duubaan naa uranii bishaan irra dabarsanii anachi keessaa ba'e jechuudha. Haga xiqqoodha.
guyyaa hoo rabbi namaaf kenne aga kana jiraadhuu nama jiraachisa jechuudha. Tamaarii kutaa 8 ministirii fudhadha magaalattan baradhe waan ta'eefidha. Kanan na mudate jechuudha. Waa'ee bishaanii waan beekuuf hoggaasitti olseen waan baay'ee jalaa balleessuu danda'a. Ati meeshaas qabaadhu meeshaas dhabii nama waan taateef mana keessa akkanatti hin galtu. Xiqqoo isaa taatu waan si fayyadu mana keessaa qabda. Ishee san hunda si jalaa balleessiti dalaliidhaan kaan miti lubbuu keetti miti jechuudha. Meeshaan si jalaa bada. Kan lubbuu ishiin kan hin deebine kan waan takkaa midhiisiti. Of eeggannoon dirqama. Nirbata keetillee sanuma amma fakkeenya faxirii faadii yeroo baay'ee ofirraa nan beeka waan ta'eef mana eegumsa ittanii gaafatti galchitan anamma yeroo darbe mana wayii sirreessuuf deeme tanan itti galaa turan. Haayilaandi nuti viidiyoo wayii keessatti illee dubbadhe illee beeku dhiifama naaf godhaa. Qoshaashan hundi karra keessatti tuulamee too jira jechuudha. Indagana qarshii baasee tanan karra san bootaa bishaan darbuun torbee reef guuna hojjisiisee jechuudha bootaa san deeme tooyi. Kan namaati warri eegu akkas godhe yoo irra deddeebi'ee yeroo baay'ee akkaataa bishaan itti bahu hoggaa wanni jedhin namoonni baay'een cal jedheetuma keessa jiraachuu isaa beeka. Kanarratti achillee teessan hojii hojjechuu qabda waa'ee keessanii. Waa'ee keessanii yoo isin socho'e namni akka arginaa socho'attanii too hin eegina. Kanaafiyyuu guyyaa kaleessaa roobni baay'ee roobee carbii gurguddaan bu'ee jira. Warroonni mana naannoo akkasiitti qabdan dawwalaa maatii keessan gaafadhaati waa sirraa'u qabu sirreeffadhaa. Bishaan isinirra darba hoggaa ta'e bishaan ofirra dararta. Baay'ee waan nama gammachiisu keessa booloo nama shanshanaa jalqabuu fi warroonni booloo jirtan odeeffannoo hin qabdan jedhee tayyaada. Egaa baga gammadde isin jechuun jaaladha. Maaliif waan diigamuu qabu tanaan dura diigamee jira waan ta'eef amma wanni diigamu homtuun jiru diizaayinumatti baasuuf qofaadha. Kanaafiyyuu warri kana jirtanillee odeeffannoo kana hin qabdan jedhee tayyaada bootaa yookaan mana bitattanii qabaattan taanaan odeeffannoo irraa fagaatina. Yeroo kana keessa bakkoonni baay'een ani magaalaa biraallee hin beeku magaalaa Adaamaa bakka baay'ee shanshanaarra jiru. Akkasumas immoo yeroo darbe waa'ee dhagaa adii ijoolleen nagaa fattee ture jechuudha. Asumaan deebisinii ta'a waa'ee roobaa kanaan wal qabatee to'i. Bakka tokko kan qayyitti kennantu iyyuu jira. Balaa san ijoolleen baay'een boossee keessan dhuftee nagaa fattee jira jechuudha. Qayyiin kan itti kenname sunillee hin diigamu seeratti deebi'uu fi garuu namni badiisaa akka amanuuf qayyitti kenname inni sunillee kara shanshanaatitti hin deema. Naannoon achuma ta'ee kara gandaatitti kanaan immoo bara kana shanama jedhameera. Keessattuu ji'a kana keessa shanshanaan adeemsifama jedhamee too jira jechuudha oduuni. Kanaafiyyuu odeeffannoo irraa fagaatina. Odeeffannoo fudhatan immoo nama sincinqu osoo hin ta'in isa dhugaa kan isinitti dubbatu ta'uu qaba. Kanallee of eeggannoo godhuu qabda. Yeroo baay'ee amma qayyiin dibame ishiin durbaachi teessee mana namaattu maal gooti? Warri as jiru warri duratti gaafatamummaa fudhate hordofuu qaba malee manatti qayyiin kenname jedhanii ishiitti himuun ishii maraachuudha malee waan biraa homaa faayidaa hin qabu. Kana osoo hin ta'in isin jala buutanii shanshanaan naannoo kam akka deemsisaa jiramu namni akkoo tariiti amma keessattuyyuu warroonni eegumsaa kun tarii odeeffannoo isinii kennuu dhabuu danda'a. Fira keessan dhiyoo jiruun akka isin hordofan taasisaa isin jechuun jaaladha. Kan aadaa keessattuu bishaan irratti of eeggannoo godhuun baay'ee tokko gaariidha. Biqiltoota malee roobaa miti yookaan immoo maal inni kan bu'u kan roobaa wanni kun yaa rabbi maqaan isaa adii kana jechuudha. Baradoo jarri jedhuun afaan Oromootiin cabbiin gurguddaa kana bu'aa gadi jedhan. Nunu bira hin geenye naannoo keenya hin geenye achumattuu wal dabarseetu roobee jechuudha. Inni gurguddaa sun haga mana ureetoo seenu diresii gahuudha gaheedhanii mana seenee bishaan mana cabsee keessan bahee jira. Haxirii kan keessan cabseetu jira. Kuni jira waan ta'eef bishaan bootaa darbuun itti godhadhaa isiniin jechuun jaaladha. Ijoollee baay'een keessan na dubbistaniirta waan ta'e waa'ee kanarratti maaliif akkana ta'ee jennee biyyoota baay'ee boonyee fi ashaanguliitii irra boonee waa baay'ee dubbachuu dandeenya. Nu waan taanu hin beeknu. Inni guddaan tarii abaluutuun cubbuu godhitti tarii biyyituun cubbuu godhitti jechuu osoo hin taane nuumti kunuyyuu dhiifama rabbiitinidha jechuudha kan jiraanne malee nu waan gaarii hojjenneetii miti yookaan nama gaarii taaniitii miti rabbii fuulduratti jechuudha. Kanaafuyyuu agarsiisanii danda'amin akka amantaa keessanitti rabbiin ganna kanallee ganna gaarii akka nu godhe waan gaariitti nu jijjiiree akkuma warra abboota keenyaa tanaan dura roobni hoggaa roobee waan gaarii lafa keessaa ol baasuuf nuufis bara keenya kana waaqayyo waan gaarii lafa keessaa nu haa baasu malee bishaaniin akka nu miine rabbii ofii akka amantii ofiitti kadhachuun gaariidha isiniin jechuun jaaladha. Warroonni immoo mana bitattanii qabdanaa ta'uu waxxee sirratti ijaaraa adirii sirratti axiraa fageenyas jiraattan hordofaa sirritti
isiniin jechuun jaaladha. Maaliif haxirii fuudhee jigse taanaan achumaan mukni guurramaa qorqoorroon guurramaa waa baay'een isin miidhuu danda'a jechuudha. Kanuma viidiyoon koo yoo viidiyoon koo isinitti hiraate ta'ee dhiifama naaf godhaa bakka jirtanitti yoo warri isinitti tole immoo laayik sheer godhaa.